السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمدات بلاتك يا جرتني خير الحمد لله رب العالمين الرقبابتي واني سنقرسيسو بربادة أما فكين يفقر أما كوني الرقالة وان بربادة غيرك نكيس أرقات شورف أكنت الربطي بربادو نتي لفاتي في دجاج شورف ممكن غيرين كوني أما تلا مسجد درو وين أما كتابي باين الرجل أرجع جن أما في تيسابه ورف باين نتأب سوان تيف وان بربان أرجع شورف باين ركنا نتفيد أكون أكما قرتا وانين كركرار بثم تريف أول سكا جرتيه شوبان هذا أكمل تجابات الرجع ودن دنيا جتني بكفر فعلا سن لو تم قارتي أولي بتني سورة كنا ما نما فكين يف كوني منظومة بيكونيات كوني شروط صلاتي barreeffame jechuun osoo sagalee hin ta'in kitaabni guutuun barreeffame darbee jira. Akkanattiin inni kun jalqaba barreeffame inni kun ittiin inni kun beekunan ittiin muniiran ittiin duroosummaan ittiin jechuudha. Akkamittiin isa jalqaba barreeffame kan argadha ka jedhuuf suurama kana gadi qabamu fakkeenyaaf maal godhasanii achi bakka ijaa tanaan tuqa jechuudha. Ija tanarratti yoo rukute fuudhee irra nageessa jechuu bakka isin jirtu. Amma kun jalqaba garee tan dhaqa ujummaantiin inni hin harkisin jechuudha. ammallee wanti deebi'ee fakkeenyaaf kabiroo jechuudha amma kuni beekuuna walakkaa jirti muniiraan gama dhumatti gaxaanti kanatti irra duuba jechuudha mee fakkeenyaaf ammallee as dabarsaa asirraa kitaaban barbaadu tokko amma gadi buufachuudhaaf akkamitti bira gahaa ka jiru shuruuxu salaataa kana gadi irratti qaba akkuma isiniin jechisanii bakka ijaa tana dhawattan jechuudha bakka ijaa tana irratti rukuttanii akkasumatti irra dhaqxan jechuudha kunoo fidee dhaqee irra sin dhaaba hundi isaatuu garee mafeetanuu akkasumatti seenuu dandeessanii jechuudha waan barbaadan taaba tokko malee irratti gadi qabdanii bakka ijaa san rukuttanii galuu dandeessanii amma fakkeenyaaf garee biraa seenee sin agarsiisa deema tafsiira kana garee daayaa irraa tafsiira baratamaa jiru kunoo fakkeenyaaf kitaabni hin jiru irraa liinkiin hin jiru sagaleen baay'eedha amma sagalee mungkin sagalee baay'ee kan keessatti waan arginuu fi akkamittiin dhaqee asitti dhaggeeffatu malee bakka sangaa jettee bakka ijaa sardaattee gadi qabdee kaate achirra rukuttaa dhaqee irra si dhaaba jechuudha fedhu sagaleen kumnaa jiraatu fedhu 200 jiraatu fedhu 500 jiraatu akkasii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة من تمتي وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت لطيبة ثم السيوف شرعت 27 غزا بالنصرة وموته الهجرة أزواجه بعد خديج 10 سودة ثم عائش المطهرة سودة ثم عائش المطهرة فحفصة زينب أم سلمة وبنت جحش زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي أم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا afaan oromootiin hiikkaa isaan argachuu dandeessan achirra عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه وزينب رقية وفاطمة